Boontuun maatii harka qalleeyyiirraa kan dhalatte yoo ta'u, abbaan ishee daa'imummaatti kan isheerraa boqotee fi haadhi ishees immoo baay'ee rakkattee akka ishee guddisaa turte dubbatti. Boontuun dubartii abbaa dhabuun maal akka nama godhuu fi hammam akka nama miidhu dhamdhamtee fi rakkinni maal akka ta'e dubartii sirriitti argitedha. Haadhi Boontuu kun dadhabduu fi harka qalleeyyii waan ta'aniif barsiifachuus ta'ee akka gaariitti akka isheen barbaaddetti guddifachuu hin dandeenye. Boontuun dubartii taatee rakkinni baay'ee gatii itti hammaateef mana warra ishee dhiistee magaalaa Naqamtee mana fira ishee galte. Mana fira ishees yeroo muraasaa erga turtee booda achittis jireenyatti fufuu hin dandeenye. Boodarra hireen Boontuu daandii irratti ba'uu ta'e. Boontuun mucaa dubaraa taatee otoo jirtuu hireen ishee daandii irra buluu qorraa fi rooba otoo hin jedhiin akka dhiiraatti daandii irra ijaajjuu ta'e. Boontuun jireenya daandii irraa kana waggoota hedduuf dhamdhamte. Jireenyi daandii irraa maal akka ta'e warruma daandii irra turetu beeka. Rakkinni rakkina nama barsiisa. Rakkoonis rakkoo namaaf dhalaa deema. Boontuunis jireenya daandii kana otuma jiraattu araadaa garagaraan qabamaa deemte. Boontuun ni dhugdi. Boontuun ni xuuxxi. Boontuun caatis ni qaamti. Jireenya wal'aansoo qorraa fi roobaan makatee mucaa dubartii miti ilmi dhiiraa tokkoyyuu chaalenjii sana danda'uuf kan baay'ee itti ulfaatu chaalenjiiwwan hedduu dabarsite. Utuma kanaan jirtu Boontuun boodarraa gara magaalaa Finfinnee Buraayyuu dhufte. Erga gara Buraayyuu dhuftee boodas jireenya daandiirraa kana itti fufuun barbaanne. Hojjettee taffe jettee hojii xiqqaarraa kaastee of jijjiiruuf murteessite. Boontuun dubartii onnee dhiiraa qabduu fi tattaafattuu kan hojiitti amantudha. Boontuun hojii xiqqaa listiroorraa kaastee hojii eegalte. Yeroo dheeraaf hojii listiroo kanas erga hojjettee booda Boontuunis hojii kana jijjiirrachuu yaadde. Boodarraa gara lotorii koshkoshee kan daandii irratti maallaqa namarraa fuudhanii yeroo sana rukutanii abbaa carraaf baasan eegalte. Lotorii daandii irraa kanas yeroo dheeraaf erga hojjettee booda isuma itti fufuun gara onlaayiniitti deebiste. Karaa onlaayinii kanas lotorii kana halkan guutuu haga sa'aatii 7, 8, 9, 10 gaafa itti hammaate immoo haga lafa bariitti onlaayinii irra teessee lotorii kana kuchisiisaa turte. Boontuun hojii ishee irratti qaxalee amanamtuu amala qabeettii gatii taateef namoonni baay'een gaafa isheen laayivii galtu gara laayivii ishee dhaquun carraa isaanii kana ni yaallatu. Utuma onlaayinii irraa hojii kana hojjettu guyyaa tokko hiriyyaa ishee dhiiraa tokko faana karaa onlaayinii laayivii irratti wal barti. Hiriyyaa ishee kana faanas utuma wal faana haasa'anii boodarraa gara qaamaan wal arguutti dhufanii. Hiriyyaan ishee kunis Joosii yookaan Yoseef Caalaa jedhama. Yoseef Caalaa kana faana kan isaan wal baran karaa TikTokii laayiviidhaan. Boodarras jaalalli isaan akka qoosaatti eegalan guddataa adeeme. Jaalala kanas guddisanii gara qaamaan wal arguutti, qaamaan wal arganis gara bultii ijaarrachuutti deemanii. Joosiin yeroo Boontuu faana wal baree Dirree Dawaa Yuunivarsiitii irraa barataadha ture. Boontuun immoo asuma magaalaa Buraayyuu jiraatti turte. Akka isaan jedhanitti Yoseef mucaa amantii isaatti baay'ee cimaa fi qaxalee gatii ta'eef faarfannaadhaan waldaa keessaa ni tajaajila ture. Guyyaa keessaa guyyaa tokko tajaajilaaf gara Buraayyuu dhufe. Isheenis akka isa faana qaamaan wal argan irra deddeebitee itti himte. Yoseefis tole jedhee yeroo jalqabaaf Buraayyuutti Boontuudhaan arge. Boontuun yeroo sana gooftaa kan hin qabnee fi akka barbaaddetti kan jiraattu turte. Yoseef garuu amantii isaatti baay'ee cimaa fi
qaxalee gatii ta'eef ana faana jaalalatti fufuu barbaadda yoo ta'e gooftaa fudhachuu qabda jedheeni. Gooftaa fudhachuu qofa osoo hin taane akka isheen amantii ishee irratti jabduu fi qaxalee taatu isheetti himeem. Boontuun dura sirbaa fi wantoota garagaraa karaa TikTokii ishees ni gadhiisti turteem. Boodarra garuu isheenis yaada Yoosefiin dhageessee waan dhugdu waan xuuxxu waan hundumasaa araadaa garagaraa guutummaa guututti ni dhaabdeem. Sirbootaa fi wantoota garagaraa kan TikTok irratti hojjettu turtes guutummaa guututti ni dhaabdeem. Jaalala Yoosefiin dhibbaa dhibbatti ni booji'amteem. Yoosefis gaafa isheen waan inni isheetti hime kana guutummaa guututti gaafa isheen dhaabdu baay'ee gammadeem. Boontuunis gaafa yeroo jalqabaaf isa argiteem araadaa garagaraa akka qabduu fi jireenya ishee wantoota dabarsite guutummaa guutuutti Yoosefitti himteettiim. Egaa Yoosef wantoota isheen dabarsitee fi guutummaa guutuutti dhiisi jedhee waan isheen dhiisteef baay'ee gammadeem. Egaa boontuun karaa kootiin dukkana keessaa gara ifaatti dhufuun isheeyyuu anaaf waan tokkodha jedheem. Jaalala isheetiinis guutummaa guutuutti ni booji'ameem. Adeemsa keessaa Yoosef yuunivarsiitii Dirree Dawaarraa eebbi isaas ni ga'eem. Boontuunis guyyaa sanaa hiriyyaa ishee wajjin gara Dirree Dawaa yuunivarsiitii Yoosefiin eebbisiisuuf ni deemteem. Eebba Yoosef irrattis maatii Yoosef faana wal barteem. Egaa Yoosef barnoota isaa erga xumuree eebbifamee booda gara Finfinnee ni dhufeem. As jiraachuus ni eegaleem. Guyyaa keessa guyyaa tokkos boontuudhaan qalabatiidhaan sarpiraayis godheem. Waan isheen hin eegnes ni ta'eem. Gammachuu ishees karaa Feesbuukii fi karaa TikTokii qooddee turteem. Egaa Yoosefii fi boontuun mana tokko jiraachuu ni eegalaniim. Jireenyi isaanis kan baay'ee namatti toluu fi nama hawwisiisu tureem. Lamaan isaaniiyyuu jireenyaan baay'ee wallaansoo wal qabuum. Wanti hedduunis jara kanarraa ni baratama tureem. Boontuunis guyya guyyaatti hariiroo jaalalaa isa faana qabdu gara sooshaal miidiyaatti fiduu ni eegalteem. Yoonni waa tokko bitee fi yoonni ishee gammachiisee fi bakkoota deeman guutummaa guututti karaa sooshaal miidiyaa ni qooddi turteem. Egaa jechoonni booniin gara miidiyaatti fiddu baay'een isaa immoo ajandaa isaan irratti uumaa tureem. Egaa boontuun waan isheen gochaa turteem jaankoo kana naa bitee jettee waan inni isheefi bituu fi waan inni isheefi godhu guutummaa guututti akka konteentiitti itti fayyadamte karaa TikTokii fi karaa Feesbuukii ni qooddi turteem. Gochootuma kanaanis hordoftoota hedduu karaa TikTokii fi karaa Feesbuukii horatteettiim. Egaa jaalalli boonii fi Yoosef karaa TikTokii eegalee amma guddatee abbaa manummaa fi haadha manummaarra gahee jiraam. Egaa yeroo boontuun waan jaanshee isheefi bite yookiinis immoo waan Yoosef isheefi bite yookiin immoo waan ofiishee Yoosefiif bitte guutummaa guututti sooshaal miidiyaa kanarratti gatii qoodduuf wantoonni isheen gootu kun walfalmii garagaraa hordoftoota ishee gidduutti kaasee tureem. Egaa namoonni hedduun gochaa booniin gootu kanaa ni jibbu turaniim. Baay'een isaanis koomentii arrabsoo fi akkuma kanaa wantoota garagaraa jedhuuniin suura isaanii fayyadamanii posti gochaa turaniim. Namoonni hedduunis boonii fi Yoosef arrabsuu qofaaf waan sooshaal miidiyaa banatan kan fakkaatanis turaniiruum. Haa ta'u malee garuu boonii fi Yoosef baay'ee namoota ciccimoo yaadaan bilchaatoo gatii turaniif gochoota karaa sooshaal miidiyaa arrabsoowwan garagaraa isaan irratti ta'uu fi suura isaanii akka barbaadan godhee gaafa namni fayyadamuu fi viidiyoo isaanii akka barbaadan gaafa namoonni godhan tuffatanii irra darbanii akka nama hin agarreetti bira darbanii hojii isaaniitti cichoominaan hojjetaa turaniiru. Seenaan kun xiqqoo ishee waan dheeratuuf guutuu seenaa kana yuutuubii Oromooyi Entertainment jedhu irraa daawwadhaa. Linkiin isaa koomentii jala jira. Ana obboleessa keessan Waaqaan boonidha. Galatoomaa ulfaadhaa.